Hello. Akkam nagaa qabdaa bareedduuti jiruuti yeroohiiti akkami? Nagaa wallaahi alhamdulillah samuuna kana baddee online irra hin jirtu gara maraan. Yooma ati online irraa baatu na baasaa na kaasaa na dhaabaa na ciibsaan beeku makinatti goote bichaan beeku ani. Koy nama abbadda wale biyyaana barbaadan koy sii dawwala. Cubattee tureen qoytaan dawwaltee miskoola gooteen dhabde. Itti bilbiladha. Hello ruuhiitiyya jiruutiyya. Maana ajjeefta online irraa baddee kunoo duutii maana nafni amma aanan naqqabanii hafuurri deebi'e. Si malee uummata akkaati. Si malee hafuura baafachuu hin dandeenye ati funyaanuma kiyya kanaa bara funyaanii fi afaan jedhee hafuura ittiin fudhadhu si malee biizii jedhaa silkiin. Laa abbaan naa dawwalee amma irra cufe ati dawwallaan abbaan naa dawwalee biyya sooliin haasaa jiru irra cufe. Abbaan na dubbisaa jira biyyarraa dhiisi ati abbaa maal godhaa miti ani addunyaa kanarraa namni qabu sima qofa bareedduuti ati jiruuti yaasin jedhe hafuura kattiin baafadhu. Kasiin jedhu deebise abbaan deebise keessaa bayi ollaan irraa bayi deebisanii. Tabraa soqaa lookoo magaala. Warri online irratti argaman si jaaladha yoo jedhee maal rakkoo qaba onni tiyyaan jaaladha aga onneen tiyya dandeettu GB 60 itti caanudha maal rakkoo qaba. Hello sukkaara tiyya sukkaara shankoora tiyya soogidda tiyya waan mara laa wanni ati keessa hin jirre natti mi'aawu natti hin tolu ati soogiddaa wanni ati keessa hin jirre tokkochuun hin toluun bushaaya si malee jiruu dadhabee jiraani du'uu malee umaan anafne yoomuma si argadhee jedhee hafuura baafadhaan wallaahi si jaaladha sirrimatti lubbuutiyya ummaatiyya caala si jaaladha ummaatiyya na dagachiifte ummaa erga asii wal bare dagadhee jira bareedduutiyya akkanumatti ilaala akkanuma si hammadhee ilaala ajjeeste barjaalam fageena irraa jirta. Dhogi bishaan asuma jantu afaan si goge. Haragiitti. Waan abboon kee kan achi seena mana san seena. Deemi goge. Dubbatiin garuu. Dhiirri na bira hin jiru jedheen. Namni jiru jettee asuma jetta namaa miti. Ati si jana janaare ati chiikiidha maan naa goota nan hammattu nan dhungattu maal walii goona lachuu gogaa akka tokkooti cufteen manaan silkii sagaleetii dhageetti baate ullaan irraa Ahmad Abrahaam bareeddii chiikii ma Oromoo keessaan jirtu takkitti tana bichaa rabbiin Oromoo keessatti darbe namuu dagate. Hello bareedduutiyya sukkaaratiyya akkam nagaa qabdaa wallaahi laziin jaalalli keenya ajjeesee beekta biizii jedhaa silkiin laa ummaan naa dawwalee osoo waliin haasaa jiru ummaayyuu na jibbisiise amma jaalalli kee bakka akka malee na godhee jira. Hafuura baafachuu dadhabe qoy ummaan deebistee irraa bahe ummaan tarte ummaan isin martuu ummaatiyya qoy miskoola goote irratti deebisa maal jaqabdati achi deemi silkiitii gurgurii dawwalaa. Hello qashtiitiyya nakkootu haajaan sirraa qabaati onneetiyya na fuutee siitu harkaa qabaati bareeddu tokko salaamtee fudhatta tinadde
lakkoofsa keessaa guuratta. Ani Bannaa lideemii dhiisu qaddu harka keetiin dandeenyaa. Yeroo silkii lafa kaa'u bantee lakkoofsa namaa keessaa fudhatta. Maal si gootti dhalaan tiyyaatti. yaa kiyaan si ufuma na goote namallee akkuma ufiitti lama laarin yaa'u. Dalagaruu dhala. An kama ati asii wanti hedduus haalfachaa jiraati. Taan irraa cuftee bareedduu tiyya si jaaladha. Uumaan dawwalte taan itti dawwalte. Taan illee bareedduu tiyya. Abbaan dawwale. Adaadaan tiyya dhukkubsattee hospitaala jirtu naan jaanii qo'e. Maal ufuma na goote. Chiikota akkana babbareedduun fokkattuu tiyyaa jedhu ni barbaadde. Maal si goote akkatti siin geettu? Qinaatii si guggubee akkana si godha. Si kennaa miliyoona na bira jira. Sitti hinaafa. Kana. Baddee adeemuu warra akkanaatu hin dasne jettu waan ta'eef nama na deemte. Sanuu cikitti na hinaaf ta'an guyyaa irratti ollaanii kana dhibban adda wala. Maal ree suni jabooma maari? Jabooma mee dhiiruma guyyatti dhaltuu dhibba adda wala na sokkana fiti. Hello mucaa tokko taasisaan naqame birrii 10 na gaafata. Birrii 10 naa kenni naan jedha waa waayee bitadhu hin dhabe. Kenneef. Kenneef yaa taree amma inni taree jira. Akkasitti lubbuutii jabee jirta. Qoy ummat dawwalee biyyarraa beekta. Miskoola godha hin deebisaa fi sii deebisaa siillee. Wanni nama fuuti martuu tam keessaa filadha sana. Waaw. Tuni obboleettii ta'e xiqqoo ta biyyaa saniimi akkamitti akkana guddatte? Isaa fudhate feesbuuk Akka ajaa'ibatti irraa bare sima jalatti arge koomantii yeroo si barreessu argee yoo gattu qeelaalu sima. Maa jala seentere feesbuuk jala maaltu jala si seesi? Aboon bareeddi bara. Bannaa ajana janu. Eenyuun? Kana eenyuun jana jante? Isii jana ka obboleettii ta'e yoo taate maal? Obboleettii bar mijattiin xiqqoodha dhiingadda biyyaa baate. Maal gochuu edda? Xiqqoodha. Dubartii ooyiteen xiqqeennan qabdu jedhanii xiqqoodha jettamu. Innaa ooyitee gooteetti marqatuu fireeti jalaa bahi bannaati jalaa bahi abdii. Deemaa waa. Jalaa bahi lakkoofsa feesbuuk kana firaa balleessa. Maa balleessa? Siistariidha bara. Haa taatu ka siistarii. Innaati siistariitii aad godhaadha itti barreessuufi. Maaliif jana jante? Dhala akkanatti addunyaarra guutte tana isiisti si mul'ata abboo bannaati irraa balleessi feesbuuk kana abdii. Wallolla abdii irraa balleessi. Waluu haa loolu gadhiisi. Obboleettii tiyyaa bara. Obboleettii. Agartee mi? Maal arge? Jalaa bahi feesbuuk. Dhaggeeffadhu. Ani obboleettii ta'eeti maali? Atu na beekta. Garuu obboleettii tiyyaa bara akkamitti jala jalteetti loltee miti amma na dha'uuf mara kaate. Eessi dhahaa yuusii jannaan maaliif? Laalmee dhaggeeffadhu. Shamarran amma ati taan irraa cuftee taan jettee gowwoomsitu sabdutuun hundinuu obboleeyyan qabana. Akkuma ati amma rifattee aartee ol kaate kanatti isaanis obboleeyyan isaanis ol dhagee waan ati gootu kan akkasuma aara jechuudha. Akkasuma akkuma ati obboleettii jaalattu obboleessi isaanis hagasuma isaan jaalata. Kanan beektami? Ati ka obboleettii teeti hagana yaaddu obboleettii namaatiif maaliif hin yaadin? Laanyu maalli godhaan jiru isin jaaladha jedheen malee. Hunda gowwoomsaa jirtaa bara. Akkuma ati obboleettii teetiif amma akkanatti aarte kanatti obboleessi jaraallee haganuma isaaniif aara yoo waan badaa irratti arge yookaan yoo namni yeroo isaan gowwoomsu arge hanganuma aara obboleessi jaraallee akkuma obboleettii ta'e ilaaltetti jarallee ilaali. Yoo gowwoomse hagamtu itti dhagahama maal taate ijoollee shamarran tun ati fakkeenyaaf gowwoomsite isiin jaalala dhugaatis jaalattee jirti. Ati garuu isiis gowwoomsaa taanis gaafa hangam miidhamtee jettee yaadde. Dhugaa jettee. Kanaaf beetee hanguma nama kee jaalatu hanguma obboleettii ta'eetiif akkanatti rifattee kaatii lolte kanatti obboleettii namaatiifis rifadhu. Wanni ati amma akkana jin taaniif gowwoomsaan taan irraa cuftee taan ayyaa dawwalee abbaa dawwalee maal jettuun tun marti obboleeyyan namaati. Obboleessa qaban obboleessi illee akkuma ati amma obboleettii ta'eef rifatte kana ati ammas hin gammadda obboleettii ta'e tana tokko janajjanee maali osoo beeni. Hin gammadu. Hin gammadu akkasuma obboleessi jaraalee hin gammadu. Kanarraa of qusachuu qabda yeroo baay'ee si malaala homaayyuu homa dubbadhe yoo sitti dubbadhe sin dhageettu. Ati numaa deebitee hinni naaftee naan jetta. Kun hinaaffaa miti. Sirriidha. Kanaafuu waan obboleettii tiyyaan hin jaalanne obboleeyyan nama biraatiin hin jaalanne. Akkas waan obboleettii teetiin hin jaalanne nama biraatiin hin jaalatin. Akka obboleettii teetii irratti godhamne hin barbaanne san nama biraattis akka godhamu hin heeyyamin.
kanuma wallahi dhugaa dabdii kiyya obbolummaa jechuun tanuma obboleessa jechuun mastawaatiidha obboleessa kiyya gorsa bareedaa naa kennitee baay'ee si galatoomfadha wallahi irra irratti hin deebi'u kun kanuma sirreeffadhu an kanuma si dhaame yeroo hundaayyuu si maxinxala si malaala garuu anis obboleeyyan qaba obboleettii qaba akka obboleettii xiyya sana ammoo namni gowwoomsuun namni sobuun hin barbaadu atis akkasuma obboleettii akka namni sobuun hin barbaadu obboleettiin amma intala ammaatii irra ayyadda walitti irra cuftee tabiraatiin haasoftuun illee akkasuma obboleettii illee akka namni sobuun hin barbaadu akkuma kennaati jechuudha kana hubachuu qabda waan gorsa kee dhageeffattee garuu galatoomee ani obboleettii ta'e atuun beektaa waan biraati ittiin barreessuuf himiti kunoo an fireendi illee ergineef laal beekumaa si mul'isa keessi suuraa meesii arginaan garuu ani waan akkasillee wajjin naasu yoo kaayyoodhaaf isii barbaade ta'e malee wallahi kanaaf irraatillee amma osoo janattee sitti fuudhaa yoo wallahi lakkee ani jechuun gorsa ajaa'ibaa naa kennite yoo barbaadde isima sitti fuudhaan yoonni takka hin sodaatti nama booda ani riyyaa akka nama akkana nama akkanatti yaaddu nama akkanatti jechaan gorsa bareedaa namaaf laatu hin seene obboleettiiti ammoo dhiira akkanaatiif jaaladha namni yoo dhugaa jechuun akkasuma obboleeyyan martuu dhiira bareedaa obboleettiifiitiif barbaada dhiira bareedaa obboleettiifiitiif jaalata dhiirri martuu jechuudha kanaafu waan obboleettii irratti akka godhamu hin barbaanne ka biraa irratti hin godhanis hin godhamu booda yoo na argite na dhahina galatoomee